Gaafii namaa hedduu bifa fedhe yoo ta'e deebisuun salphaa. Garuu gaafii sammuun teenya nu gaafatte deebisuun hedduu ulfata. Kanaafuu namoonni baay'een anumarraa ulfaasi. Namoonni baay'een gaafii nuti deebisuudhaaf qophoofnu gaafii eenyuti? Gaafii ala kanaa dhuftu deebisuudhaaf of qopheessi. Wanta tokko yeroo raawwachuudhaaf deemnus dhiboona jennee itti kaanu wanta maatu nuti ulfaatu? Wanta ala kanaa dhufu qaama birarraa yaadni qaama birarraa dhufu kun akkana naan jaanii akka yoo kana jaayoo yoo kana jaayoo kana malee wanta tokko ni godha jettee yaaddee sampot gaafii keessa kan keetii dhuftu yoonif deebisuudhaaf of qophoofte keessa keetii irratti hojjechuudhaaf yoonif kan of qopheessitu taate rakkinni tokkollee hin dhufu. Of jijjiirree addunyaa guutuu jijjiiruu dandeenya. Addunyaa qofti osoo hin ta'in kaayyoon keenya milkaa'ina biyya lamaaniiti itti fufa. Aalama amma irra jiru kanarraa ni deemna. Jireenya biraatu jira. Isa saniif yoo bifa kamiin qophaa'uu dandeenya. Sobaan akkuma barbaanneen waliin dhoonee duniyaa walitti qabachuu dandeenya. Garuu kan gammadaa namatti fakkaanna malee keessi keenya ammoo wantoota walitti qabu jiru kun karaa sirriitiin yooniif kan hin taane taate abbaan san ni beeka. Kanaaf gammachuun hin jirtu jechuu barbaadeeti. Argachuu dandeessa waan barbaadanii goota garuu gammachuun keessa jirti waan ta'eef gammachuun fakkeessuudhaan hin dhuftu. Tasgabbiin fakkeessuudhaan kan argamu dhugaarratti hundaa'a. Keessi keenya dhugaa qofa beeka malee keessi keenya soba hin beeku. Namoonni soban namoonni wanta hin barbaachisne raawwatan hundi isaanii yeroo kophaa isaanii taa'an ofitti gaddaa amala isaanii kana dhiisuudhaaf bakka hawwiin isaan qaban hawwii biraati jechuudha. Maaltu akka isaan gammachiisu barbaadan. Yeroo namoota walitti dhufan ammoo namni kun nama gammadaadha jedhee waan yaaduuf jecha waan isaan yaadan san isaaniif goomsuuf fakkeessa malee keessi isaa dhiphata. Kanaaf keessi keenya kan gammaduu danda'u gaafiilee dhugaadhaan san yoo argate qofa. Jireenya kana kan ati dhugumaan milkaa'uu dandeessu yoo maal goote qofa jechuudha. Yoo kaayyoo asirra dhufteef ani duniyaa kanarra maaliif hin dhufe? Duniyaa kanarra kaayyoon ani dhufeef maaliif? Kaayyoo sanirratti jiraachuutti hin jira. Ani kaayyoon dhufeef sanirra hin jiraayi maaliin hojjechuutti jira? Wanti ani hojjechaa jiru kun kaayyoo jireenyaa kiyyaasanii waliin kaayyoon ani dhufeef sanii waliin gala. Gaafii jettuu deebisuu akkasuma eessattiin deemaa jira? Xumurri kiyya hoo maal fakkaata? Galmi kiyya hoo maaliif hin dhufe? Maalittiin jira? Eessattiin deema? Gaafii kana deebisaa dhugaadhaa hanga argatutti milkaa'ina, gammachuu, tasgabbii wanti jedhamu hin jiru.